አሁን አዲስ አበባን ዛሬ እዩት እያንዳንዱ ዙሪያ ገባው ይሄ የግብጽ ኮፒ አይነት ባንዲራ ግብጽ ነው ካይሮ ነው የሚመስለው አዲስ አበባ አፓርታይድ ማለት ይሄ ነው አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ቀለም መያዝ ወንጀል ነው ኡመት ኦሮሞ ያካም ባይ መጋል ፍንፍኔሰ ጋር ኡኩብሰቱ ጅሬያቹ ወራ ሆቲ ኦሮሞ ከያት ካሙ ኦሮሞን ታይን ከጅብ ኦሮሞ ቀበን አርጉ ጅራሚ ታርጉ ጅራ በር ሚዲያ ናፍጠኞታ ከን ጉባ ማል ጅረና አሳው ጅራን ሴታ አላባ ኢትዮጵያ ሮንጋዴ ቢጫ ቀይ መጋል ፍንፍኔ ከቾቾው ወኒ አላባ ግብጽ አላባ ነባገዳ ግብጽ የቹኒ ጅራ ካይሮ ግብጽ መኸራ አርገ ግብጽ አሙዋን ከን ዋወልት ፊደኒ ፉን አንገል Rechi ora finfinne kha guyar da khabajamu jir algarin demu jira qeerroon oromo jaarsa jaartiin diqa guddaa dargaggeessi bakki jiru uffata aadaa mimmiidhagaan oromoon akkam bareeda dheeyyo regen beeku beetta oromoon Itoophiyaa keessa yoo oromoo bareeda nam cufcaala dubralle mimmiidhaaddu qabnaa dhiiralle mimmiidhaaddu qabnaa nu dabalate jechuudha so irreecha almiidhagateen demu jira waan akka akkaatirra mul'achuu jira dargaggoota oromoo baanii waan gargaraa dhaadannoo gargaraa dhageessu sirba gargara weeddu aada wana babbareeddu akka agarsiisu dabarsu jiru bagegeettan jedha jiralleen eega kuma sin YouTube tan oromoon haalotuma garagara keessa ta'eeti ayyaana kana kan inni kabajataa jiru ammoo hunda olitti jiraatanii har'a ga'uun hin caala baga jiraatanii har'a geessanii baga guyyaa miidhagaa kanaan isin gahee gaayeroon itti aanus miidhagee akkatti isiniif fufuuf nabdannaa baga geenye hundumtuu baga milkoofne jechuun barbaada irreecha baranaati. Irreechi gaa waltajjii galataati akka Oromoon jedhutti ayyaana galataa yookiin Thanksgiving jedhaniini kana biratti immoo eenyummaan Oromoo tokkummaan aadaansaa miidhaginni fi simboon Oromoodha irreen Oromoo itti calaqqisuudha walumaa galatti waan Oromoo ibsu guutuu karaa ta'een waltajjii ibsu jennee fudhachuu hin dandeessina irreechi baranaa immoo kan yeroo kamiyyuu caalaa dhimmoota adda godhan baay'ee qaba keessumaa yoo laaltan amma waltajjiiwwan magaalaa Finfinnee keessatti deddeemaa turan taateewwan magaalatun keessummeessaa turtu ayyaana kanaa wajjin wal qabatee waan hedduu adda godhan baay'eetu jiru guddina isaatiin garuu aga irreecha bara 2019 hin ga'u irreechi sun riikardiidha itti fudhatuu hin dandeessu 2019 yeroo jijjiiramni dhufetti jechuudha garuu immoo akkuma yeroo kaanii Oromoo qofa osoo hin taane sabooti biyya sanaa miira gaariin simataniiti kan jiranii saboonni akka Sidaamaa, Alaabaa, Geedoo sabooti akka Burjii irratti hirmaatanii jiranii faranjooti illee hirmaattee jirti kun waan baay'ee nama gammachiisaati. Khabarkum lamaa fi kudhanii sagalii historical seenaa keessatti irreechi guddaan nami eventoochi yookaan maani festivaal gugurdaa jiru guguddoo taate guguddoo Afrikaa keessatti taate keessa riikardi cabsu isaan qabadha namooti miiliyoon 12 ol taanitti barsuun irratti hirmaate of course khabarkum lamaa fi kudhanii sagaliitiif hammaan tana wal bir qabnoo laallee ta'uu hin danda'u maal jennaani gaafas tokkummaan Oromoo sadarkaan mardu gubbaa jira kan gubbaan jiru nageenni biyyatti aali Itoophiyaan kee jirti aali Oromoon kee jirti aali Oromiyaan kee jirti khabarkum lamaaf 19 addi ture bari sunatu sila jabaate tokkummaan Oromoo jabaate wal dhageettiin jabaate biyyiti naga qabaate irreechi seena keessa yoo kadhageetti taate nam jaan jalqabam jedhanii jaaroleen seena waan kan kabeettu jaarolee jaanitti naannoo bishooftu kana walitti dhufe dhokatee irreeffachaa ture barkum lamaa fi 19 ammoo nama miiliyoon 12tiin kabajame miiliyoon 12tiin kabajame deebise 2020 gubbaatti duwwa ta'ee 2021 diqqoon gooma hardhallee in gooma jechuudha akka 2020 sun hin taane so akka biyyattii kee jirtuufu akka saati har'a Oromoon kee jirtuufu aaliyam jirulleen bareeda fakkaata yoo tokkummaa qabaan yoo wal dhageetti qabaan yoo jaalal qabaa yoo harka wal qabanne waliin dhaabban
irreecha Oromoo kan Oromoo miiliyoona 60 qofa don ta'in addunyaa guutuu hawwata goone riikardii dobbaasu dandeenya kunu waan diqqoomis jedhaman. Akka Oromoon barbaadu sana taheeraa yoo jenne ilaalle akka Oromoon barbaadu sana hin taane irreechi baranaasi haa ta'uuti ammoo irreecha waggoota lamaan darbanii irra baay'ee fooyya'aa ture jechuudhaaf hin dandeenya. Miirri garagaraa danqawwan garagaraan turanii jiru haaluma kana keessa darbe tokkoffaa hawaasumti keenya mataan isaa miirri inni keessa jiru ni jira gariin du'aa jira gariin hidhaa jira gariin egaa waa hedduutu jira har'a waan sanan baay'ee bal'inaan haasa'uunis barbaachisaadha jennee hin yaadnu har'a waa'ee dhuma irreechaa yoo dubbanne tola danqawwan garagaraadhuma keessa ta'ee dhiibeetuma immoo bahee kabajachuudhaaf danda'ee jira garuu irreecha baranaarraa wanti akkan of gaafadhu na taasise inni kan biraan amma mootummaan kun irreechaa wal qabatee adeemsa akkamiidha kan inni hordofaa jiru irreecha ganda ganda irratti galchaa jira irreecha ganda gandatti daangessaa jira gaaffii jedhu akkati kaastu kan taasisuudha haalli miirri gara mootummaatiin mul'ataa ture. Finfinnee keessa yoo fudhatte ilaalte Finfinnee miidhagsanii irreecha fakkeessuudhaaf kan yeroo kamii olitti yeroo isaan itti dhimmamanii hojjetan argita. Gama Koomishinii Turizimii Oromiyaatiinis gama bulchiinsa magaalaa Finfinneetiinis waan Finfinnee keessa jiru yeroo isaan irratti investi godhanii hojii guddaa hojjetanidha kan itti argitu. Haa ta'uti uummanni Oromoo Finfinneedhaan ala jiru immoo irreecha magaalaa Finfinneetti kabajamu kana ba'ee irratti hirmaatee akka inni hin kabajne daangessuutu mul'ata. Kan gama lixaatiin dhufu akka inni hoolota ol hin darbine taasifamaa jira. Mannaa Gajfaa koloboo akka ol hin darbine taasifamaati kan jiru. Kan gara bahaatii dhufu Adaamaa keessa darbee gara Finfinneetti gara Bishooftuutti akka asiin ceene taasifamaa jira. Kallattii garagaraatiin daangeffamnee jira. Kana gaafa laaltu egaa Oromoon Finfinneedhuma keessaa fi naannoo ishee jiru yookaan kan dursee seenellee hedduudhuma waan ta'eef bal'inaan ba'ee irreeffachuudhaaf danda'e malee Oromoon Finfinneedhaan ala jiru irreeffateera jechuudhaaf rakkisaa kanarraa kan inni hubadhan mootummaan irreecha kana ganduma gandatti galchaa jira ganda gandatti daangessaa jira waan jedhu yoo mul'isu. Wanni irreecha baranaa irreecha 2019 wajjin wal fakkeessu hin jira. 2019 jechuun bara Taakkalaan magaalaa Finfinnee bulchaa turedha. Finfinnee keessatti magaalaa gamoowwan magaalattii addabaayiiwwan magaalattii even namooti dhuunfaa mana isaanii faajjii abbaa gadaatiin faayuu irratti ka argaman guyyoota lamaan sadan darban torban irreecha kana keessa jechuudha. Waltajjiiwwan irreechaa karaa mootummaatiin qophaa'aa turan karaa Koomishinii Turizimii Oromiyaa akkasumas karaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi bulchiinsi naannoo Oromiyaa simpooziyemii yookiin fooramii irreechaa qopheessee jira. Wanni kun waggoota afran darban deemaa turedha. Karaa kanaan qophii bara 2019 yeroo tokkummaan Oromoo sadarkaa dhumaar piik sadarkaa fiixee irra ga'etti jiru fakkaata. Karaa biraatiin immoo akka yoon kaase irreecha hora Finfinnee fi naannoo ishee warri jiran qofa akka irreeffataniif waan qophaa'e fakkaata. Almost bulchiinsi mootummaa kanaa Finfinnee irratti warri irreeffachuu qabu warra Finfinnee marsee jiruu fi warra Finfinnee jiru qofa jedhee waan murteessee kutatee ka'e fakkaata. Maaliif Finfinnee irraa raadiyeesii kiiloomeetira 100 irratti kan jiru Amboo ugguramaa ture warri Jimmarraa ka'an dhufan turan ugguramaa turanii garaatiinis ugguramaa turan. Warri irreecha irratti hirmaate immoo irra caalaan isaanii gurmuudhaan haa dhufan malee jila aadaa irreechaa jedhamanii godinaaleetti karaa mootummaatiin kurfaanii yookiin qindaaniiti kan dhufanii. Finfinnee faayuun bareechuun foolii irreechaa godhanii magaalota kutaalee bulchiinsaa aanaalee magaalaa Finfinnee qabdutti namoota irreechaaf dhufan simachuun akka positive side yookiin immoo waan jajjabeeffamuu qabu ta'ee odoo jiru garuu irreechi kun karaa mootummaan yaade qofa akka kabajamuu fi namooti lakkoofsa irreecha waltajjii kanaaf maluun akka hirmaanne gochuun hanqinoota guddaa irreecha kana irratti argee keessa. Maal si fakkaate Abrahaam yeroo duwwaan kanarra wanni tokko hubachuu dandeenyu dhiyeen kana jalbultii irreecha gubbaatti akkuma jennee ujiilee mimmiidhagoon gar mootummaatiin mul'atan illee ni jiran dhuga dubbachuuf. Ujiilee tan ammoo qaama mootummaa deebisee sadarkaa gandaa sadarkaa aanaa sadarkaa godinaatti isa diigargitaa jechuudha. Harmirra wanni hubachuu dandeettu diviizhinii yookaan garagarummaa gare mootummaa aangoo harka qabdi kee jirta agarsiifta. Warri federaalaa yookaan warri naannoo gubbaa jiru irreechi kun akka eeyyamamuuf waan irreechi kana barbaachisa waan tokko gaarii hojjechuu jiru gariin taana gubbaa jirta magaalota gubbaa jirta godin gubbaa jirtu
irmaatot irreecha magaala wayii keessatti ukkaamsu keessumatti am lixa Oromiyaa keessa waan akkana dhaga'u jirra uummata keenya lixa Oromiyaa gar Finfinneetti akka hin dhumneef ukkaamsaan jajjabduun dalagaa dhagaa turre garee karavaanaa Naayiroobii Keeniyaa irraa kaatee achi dhatti mooyyaleetti ittisanii warra gubbaarraa Oromiyaan yookaan qaamni federaala eeyyameef ittisuun kun maaliif si fakkaaseeta caasaalee mootummaa Oromiyaa keessa gareen jibba Oromoo qabdu. Gareen jibba Oromoo qabdu loote seentoti of course warruma doomineet godha loote seentoti sun uummati Oromoo yoo akkam bahee magaala Finfinnee seen garee dhukkubsattu jira jechuudha. Warra hootii Oromoo keeyyaat kammoo Oromoon ta'in ka jibba Oromoo qaban. Arguu jirraa miti arguu jira bar miidiyaa naaftanyoota kan gubbaan maal jedhanii haasa'uu jiran seeta alaaba Itoophiyaa rongaadee bica qayyii magaala Finfinnee keessa chochoo dhowwanii alaaba Gibsi alaabaan abbaa gadaa Gibsi jechuun jira. Kaayiroo Gibsi makara arge Gibsi amma waan kana waan walitti fidanii funaan galu. Alaaba Gibsiitiin magaala Finfinnee faayamtee jirti biyyee nakkarka qab arguu jirti warri ba'uu jira argitaa jechuudha. Warri kun baay'ee miidiyaalee gubbaa qofa hin jiru yookaan biyyala qofa hin jiru yookaan akka garee baaldaraas fa jinniifa magaala Finfinnee qofa keessa hin jiru. Aanaleef godinoota Oromiyaa kee doomineet godhe jira jechuudha. Looyee seenaa waya Oromoo keeyyata jibba Oromootiin guutama. Caasa mootummaa kee guuta jira. Warra akkana kanatti akka irreechi hin kabajamne godhuu jira. Garee tan kaayoon isii maanii eessa ergamtee karoora isii maal waan jedha midhaasine beennaa jechuudha. Uummata Oromoo irreechi tokkummaa wal argatanayyuu dharra'ee dhufa. Wagga guutuu makara hedduu dabarsaa jeefama ture, hidhama ture, baqachaa ture, saamama ture. Rakkinnoot hamaa mobiila farra dhalli namaa argaa ture cufa Oromoon wagga kan argaa ture. Saati ammoo akka wal arga kana yeroo inni itti wal argee naga wal gaafatu yeroo inni itti wal argee rakkoo keeddaaf itti raanfatu yeroo inni wal argee waaqa kadhatu irreechi tokkummaa Oromoo jecha irree jedhan sun waan ibsuufi mootummaan adoo ukkaamsuu godhellee ukkaamsuu hin danda'u. So waan tokko maal godhan waan hin dandeenye tokko hin dhiiftaa jechuudha. Waan hin dandeenye tokko yookaan hin tolchita dadhabdee hin dhiiftaa irreechi ukkaamsuun hin danda'amu waan taateef adoo yaaluu baatanii kaadireen ganda keessatti tolchitan dhiisa hin barbaachisu.